Arramboota beebrada. Na dhageeffadhu mucaa saahiba kiyyaa tokko jira. Babuti mucaa tokko beekillee hin beeku ani TikTok irratti piraanki goona akkan piraanki godhuun beeku kan ta'e siin jee awwaayinan akkuma ta'e siin jennee waliin taata dhageessin itti jenna piraanki adda ati baalageedha mucaa kana maa deemte marra itti natti Takkaalee piraanki nama godhee hin beeku. anuma achi goota Gargaariga. anuma achi goota saniifuu uummata keenya qaalii babutti akka ajaa'ibaa boojisna an piraanki kanarra gaa tureetiin dhufa hanga viidiyoo keenya xumuraa kina faana tura hedduun isin jaaladha isin kabaja nu faana tura. Nadaginka amma ati jaalalleen qabdu Tole maalin godhan? Maalin godhan? jaalalleen qabdu Ganaa ijoolleeti amma viidiyoon kun si taate. akkaata viidiyoon bareedduudha viidiyoon ni bareeddi jechi yoo jaalallee qabaatte anaaf akka kafnan goone jechuudha. Tole na jaallata maala? Na jaalattaa osoo hin taane ilmi namaa tokko keessa walitti dhiyaate jaalatti Biyyeen jaalala nama viidiyoo ijii si godhu dhufee. viidiyoo dhinnaa godhuuf amma jaalalleen takka nam dhalaan takka dhuftee siin jaaladha siin jettee kam taata. Tole maana jaallatti? Ati ilma namaati miti. Jaalladhaati. Jecha ilma namaa ta'etti akkas guddaanis jaalalleen dhiisu jechuudha. An jaalalan beeku jee. Kun amma viidiyoon tun si taate. Viidiyoon bareeddee naa taatee jirti. Dalagaa malee waa'ee jaalala quban qabu. Waay maashaallah ati viidiyoo baay'ee gootee wanni qofa akkas taanaan bareeddu. Injaanam. Maal intala na dhaabdeeti nama barteessaasi? Kararra na dhaabdee. Asuna dhaabdeeti harara maaliif sidaaf? Darsa kanula kararra na dhaabdee maal nama dhaabbatu jirallee jechuudha. Haay. Maal xiqqoollee nama yaadu kararra dhaabbatu jira ban. Harara dhaabbatu jirta. Maal dhaabbatu jira kulani wal beeytaniini. Waliin beeka. Eessa beeytan? Ay namni social media ko wal beeka wal beekani maal. Walu raasota nama naamusa qabuun isa bira na dhaabdu baalageedha. Kararra dhaabdee maal toli fisaa mee guutuu wanni kararra na dhaabdu maal si. Maaliif na raachitee meet? Maali rakkoo namni ni deemallee jettu? Ay kan deema fi duba baalagu yaadu xiqqisholee ta'a. yaadu. Inni seetan takka kararra na dhaabdu fa. Baalagee. Yoo isa wal beektan rakkoon qabu kaasiif inni wal beektan. Maal wal beekna naaf inni atu eessa beekaa nama daa baalagee nama hunda danda'u kan muu jejjita kararra. Yoo ejjemaa Deemboo nama naamusa qabuun si seeyani hayi. Maal inni kararra na dhaabdu? Waan kararra na dhaabdu maal? Waan feetan godha kawwan si. Maaliif beekanii? Obboleetti xiyyaan ta'uu hin beekan. Hin maaliif? Maaliif na beeknani? Ati ni maraattee sila. Ati ni maraattee kulani sila. wayyaa Allah maaliin Ni maraatee maraattee namni xiqqishoollee taatu na yaadu namummaa maal naan jaa'an tol. Sa'aata kuguutuu ni irra dhaabbilee dhiiraa kan baatee dhiifama kanaati jira himti mena raga dhaabbatu. Haiboo wal beektanii ni isin lamaa. Eessatti hin beekan? Eessatti hin beekan? Isin beeksisa beektan. Maal ni beekee? Maal tin hin beekne maal wajji gootaa su jammar kana durriyyee wajji. Waan durriyaasi? Durriyyeedha maal wajji dhaabbata ana kararra dhaabdeen tan nama naamusa qabuun see kulan eenyuta balgummaa kanaati. Odoo naamusa qabaate kanaa hojis dhaabbataan. Miila deemuu jirma dhaabbataan. Maal dhalaadhaa mee kulani na dhageessaa mee geeletii yaa mee sitti mirga qabaa waan akkan qabne hojii dhaabbachuu hin dandeessu kulani na dhageessaan bura hin dhaabbattu ammas. Hin dhaabbattu. Alaasi guddaa gurri mana keessa si xiqqaa hin dhaabbattu duriyyaa kanaa jaarraa maal duriyyaadha. Nayaalaachi deemachi. Nayaalaachi deemachi. Nayaalaachi deemachi. Ramboota bira dhaabbatu. Mee kulani nayaalaachi deemachi. Eenyutu mee. Ramboota bira See'oo maana dhoofta? Nina dulani mee ramboota asojjidde. Anya kanaati dalagaa hin duraa ijme ramboota. Ati maana dhoofta? Ati maana dhoofta? Bagaan sidee. Akka waliin lolii Nini hojjannaan booda dhaabbatu yaa. Hai kulanii maali? Aadaa dhaabbatu naa hojii. Ati namni deemu ilma dhaabbataare. Baalagee naan hin jeenan? Durriyyeedha. Baalagee naan hin jeen? Cal raajii ana sirraa dhokka. Wanni narraa dhorkite jiru ramboota sibiratti arguu qabu sibiratti Magaalaan guutuu sibiratti arguu qabu bakka isa. Sibiratti arguu qabu wayyee.
Arrabooda si bira si arke. Si dumatti Mana kharra. godhi? Waan fedhe si godha. Mee si na baawti. Mana godhi? Waan fedhe si godha. Waan fedhe si godha. Maal si wajjin godha kulan? Maal si wajjin godha? Maal si wajjin godha? Waan fedhe godhi? Ana yaamin. Maal dalaga irraa qabda? Yoo gadhiis mee gadhiis eessatti ol Waan nyaatee isa si yaaman jala jalaat. Anaaf ati eessatti ol beey? Bakka feene wal beena siin beeka. Waan Eessatti na beekta? Eessatti na beekta? Turiyee sangam. Nii beeka nii soqa. Yoo eessatti na beekti? Waan ati taatee si beeka. Eessatti na beekta? Waan ati taatee si beeka amni galaatti deemee kuulee ni jarraboo taasee argu. Kuulee ni jaas mee arraboo taasee. Ati mee kararra na dhaabdee waan Oh viidiyoo keessi dabarseetiniin? Wanni viidiyoon si dabarsituu jirtu gadhiis. Wai. Hindis. Kan rabbisu gaadhu. Hindis kuulee ni deem. Booni Ati maal hin ta'etti? hin taa'u deema kara. Bakka yaadisa deemree. Haalaan yoo fedha basoo guutanii maal dhaqee. Hai. Ati akka waan bunni itti fakkeessi kamaan mucaa maal jettaan eessa? Mucaa gosa jamaraan. Kararra na dhaabdee wanni kararra na dhaabdee asafaan bantee duriyyee kanaa jiru. An duriyyee naan hin jennu. Duriyyee naan hin jennu. Duriyyee naan hin jennu. Duriyyeedha. Hindis kuulanii. Mee kuulanii arraan booda si bira. Kuulanii mee arraan booda as bira ta'a. Amma malee duriyyee naan. Hai. Duriyyeedha. Amma malee duriyyee naan. Afaan isaa jirre. Ana kararra na dhaabdee meeshaa ta'e kana natti mitee ani koon. Na beektaa? Koowwa bu'ee na kana ta'e. Bakka amma ta'e kun waan qabu na bunu je kallattuu dhaaba. Namni kan doon. Dhaabu kuulanii. Kunoo mee arraan booda si hojjaa dhaaba. Ayi sin siyaa dhaabbatu osoo hin argu nama. Isin eessatti na beektaa wal? Bakka sin beeku dis bakka. Koo qabidee. Mee arraan booda si nama. Ati eessatti na beekti? Ayya. Nama fedhate si beeka turiyee. Amma bakka Mee kuulanii bira kaasanii lama. viidiyoo kan fadadaa. Daatu. Mucaan amma Piranki kateetii. Piranki tajaajila. Piranki baadeen. Dhiifama gaafa duriyyee miti ati duriyyee miti bakka dhiifamu. Mas. Piranki lafee. Piranki dawwalaa. Inni maati yoo? Piranki maal? Kanata jabasi haalati namoonni. Piranki maal? Piranki si oole. Piranki dawwalaa. Ati duriyyee miti sila. Mana kabalaasa? Duriyyee miti tal mucaan irra gadaafatu ne. Yoo mana kabalaasa? Dhiifama dhiifama. Yoo eessatti na beektaa? Dhiifama dhiifama. Mana baadhaa si arrabsee jiru. Kuula akkaan Piranki sillee hin beeku. Kuula akkaan Piranki godhullee kuulaniidha. Piranki maal na Yaanni beektaa? kunillee Yoo mana yaada qabdu. yaada bira dhiifama bakka. Yaanni kun hundinuu yaada kuulanii gaafadhu. Asillee hin beeku sillee hin agarree akkaan Piranki. Garaan na balbalee anammoo soon iyyuu sababa keessanii taa eenyutu beekta yaada kana hin qabu dhiifama naa godhishi bakka. Yoo piranki maali taphata? Hordoftoota keenya illee jechuudha nu dhiifama akka Piranki guutallee. fuulanii tuuti irratti piranki si kunuun kaameeraa laatti la dhiifama jennee. Ati yoo natti namtu sana? Taa'u bannaati. Dhiifama nu godhi amma hordoftoonni kuulanii Yoo dhiifamni takka hin jirtu jee? dhiifama bakka dhiifama. Ikraami si godhe wayna si godhe. Anaa miti yaadni kun yaada siiti la. Yoo ana haa kan kabalaasa amma jalatti. Bakka amma dhiifama. Godin hojjaa. Wajji deemna. Waliin hin deemnu isaa? Dhiifama la. Inni piranki alwaddiin bahe. Dhiifama siin jennee gaana miidiyaati maa torra magaalaa jiru. Kaameeraa hojjetaa amma kaameeraa gisee agartee dhiifama goota kan. Goo kaatiyaan gootee anna naariyaa wal dhugaa rabbii dubbachuudhaaf sun beeku. Kaameeraadhaan dhiifama jayina dhiifama isii akkasii goone nutti ittiin viidiyoon kun gad dhiifama dhiifama jayin gurgurtaa Kuulanii yaadni kun yaada kiyyaanti. arraaf chaanala kanarratti argamsiisanii dhiifama godhaa jayin. Pirankiin fedhu garuu Haasawaa. wallahi nin kafala. Wallahi nin kafala. Niin kabaladhaa kan goote Wanni ada qabalattu sin jirtu jee garuu arraaf dhiifama naa godhishi. Wallahi nin kafala. akkam Yaadni kun hundi yaadan tana talaadila. Yaada kuulanii. akkam kafalatta hoo Maas. Amma dhiifama kan nu godhee dhiifama kuulanitti fee. Dhiifama godheef garuu wallahi nin kafala. akkam gootee kafalta Akkitti kafala nabde. akkam ana raa kafalta misirra Maasi gal. waa'ee fi kaa'ee kun raa kafalata Yoo maasi galta maal? dhiifama jayin Ammallee kuulanii guuran tarrabbii keessatti baduu kaata ka jeeyinga. dhiifama jayin kaa godhiif michoo namaatiif ani si wajjin lolaan turre ani si wajjin lolaan turre Awukesh naa anchi. ani akka alallam Dhiifama ree.
Difama Akka wallaahi sana jee yaada dachee biraan isa. Dhiifama godhe. Akka dhiifama jee jira. Hordoftoota kulaniitu maal jettaan maal jettaan. Dagatiin asirraa kafala. Maaliin godina dha? Dagatiin irraan kafala. Asii bakka.